eega inni du'e gaafaan qabrii isaarra dhaabbadhu namni hedduun na laala anaa iyyee booyu goota akka isaa dhiisii namni dhalate tokko nama du'aa kana boochise du'a isaatii miti nama akkasa rabbi nuu kenneeti haaqa isaatii hadoodu ka ummata isaatii falmatu waan inni deemuun hubachuu dadhabne nuti itti bobbaanaa turre osoo deebi'ee irra kanumaan itti hima jedhee yaada namni du'e hin galu hiree harkadhee gaaf tokko Eritreetti warra galee dhiifama jedheen gayaa miti immoo uummanni Oromoo hundi gaabbii akkasii keessa akka jiru niin beeka ummata akkasiirraa dhalannee ummata akkasii keessa guddannee qabsoon nuuf haarayaa miti jechuudha wanni ibsuu barbaade wanni laayyoon qabsoo teenya irraa duubatti kan hin deebifnedha kan hin jechuu barbaadu kana bira kutee waa'ee xiyyaa fi waa'ee dinquu dayyaasaa gaafaan biyya tana dhufu ijaanillee wal arku baannu telefoonaan hedduu warra na bilbilee biyyatti deebi'uu qabda biyya galuu qabda jiru keessaa dinquun nama duraati. Dinquu Iliyaasii wal nu barsiisee Iliyaas biyya tana dhufeeti Iliyaas ibsaadhaa asii nutti bilbilee wal nu barsiisee nama sabboonaa nama gaarii dinquun akka ta'e natti hime jechuudha. San qabadheetiin anis isaa wajji haasawaa ture. Ammoo diiliin nuti muuziqaa irra godhanne waan xiqqoo gabbu'aa ta'eef diilii biraa Kaysarra wayyaa Open College 2020 Open College Bummaddiin Abdul Wahaabii wajji wal ta'eetiin biyya tana dhufee jechuudha. Gaafaan dhufu immoo hayyoota keenya namoota adda addaatti gaafadheetiin humaa dhayixee sirbitu sumaa miti jechuudhaan biyya tana dhufee biyya tana dhufuullee hin feeneen tureen yaadallee hin qabuun ture. Dhufee yoo eegaan dhufee namoonni haala adda addaatti jijjiiranii OPDO ta'ee bitamaadhaa OPDO waa kennee fi kana jechuu hin dhagaa biyya hundattuu jechuudha. Haalli niin ani keessaa deeme jireenyaan ani qabu ilmoon dhiisee deemee fi warra kiyyaas sababii kanaan diigame jechuudha. Diigamnaan asitti hafuu kaan murteessu kana jajjabeesse dinquudha. Dinquu gaafni dura qaamaan wal agarre sharaatoletti haadha mana isaatii wajjin dhufee na dubbisee ni deeme jechuudha. San booda gaafa shooyii sadaffaadhaa ani karaa Jimmaa deemu makiinaa lama nu maddabe anis si wajjin deema jee makiinaa mootummaa keessaa na baasee makiinaa isaa keessa osoo teenyuti waliin Jimma dhaynee gaafa Jimma irraa dubbii san findee ol garagallu humaa miti asuma teesseeti waliin naggadannaa obboleessaa jee jechuudha. Anis haalli kiyya Kanaadaa jiru waan xiqqoo babbadee jecha tolemee hanga uummanni kiyya na hubatu asuma taayitiin wajji hojjedhaa jee anaa fi isaa fi Iliyaas ibsaa taanee bishaan qorii keessatti wanti goonee irbuu Oromoo waliin seennee bishaan san waliin dhuynee dinquunis afaan masaaniitti ifaan isaatiin obboleeyyan 51 qaba. Ammoo obboleeyyan rabbiin naa kenne obboleeyyan Oromoo obboleeyyan sabboontota isin lameeni nu sadeen jiraannus waliin jiraannaa duunus waliin duuna jedhee achi qabsoo hojii irratti bobbaanee namni keenya diinagdeenis jijjiiramuu qaba jennee hojiitti seennee jechuudha. Hojiin duratti seennee tamaallaqa liqii guddaatti gaafannee hojii Oromiyaa Airline jettu deemtee eeguma aviation irraa laayisensii baafne boodallee wanni tokko uumamtee biyya tana keessatti xayyaarri dhuunfaadhaa nama 19 gad nama 20 gad tokko ta'uu qaba jennaan kampaniin silaa maallaqa guddaa nu liqeessitus waan akkasiitiif maallaqa liqeessu nu jenni sanumaa alatti illee akka nama hin baafne beeknee kara biraatti gorree jechuudha. Hoggaa kara biraatti gorru privatizationiin Itoophiyaa keessatti heerri jiru baanaan soodaree dhageenyee soodaree appilaayi goonee namoota hedduutu appilaayi godhee gabaabseetu maal isin irraa fixaa amat tokkoo fi baatii shaniin hoggaan as jirus hoggaan Kanaadaa jirus deddeebi'aa ture jechuudha waan kana bakkaan ga'uuf. Oofisni nuti hin seenin jiru
gaaf tokko ni yaadadha iftaan keessa dhufu gaa qabdan anju tikeeta doolaara 4,000 5,000 akka jarjara bitadhee gaafaan Dubaayitti dhaqee waliin dhufnu gaafa asit dhufnu akkasittiin jara dararamee rakkachaa ture boodarratti uummanni keenyaas nu gargaaranii soodareen Oromoo fakkaattii ta Oromooti jedhanii nu murteessanii hedduu gammanne waliin itti seenne gaafa waliin itti seenne san DEK Oromia Investment Group gadhaabne jechuudha. Hogguu gadhaabnu heeraa fi seera tumanne gaafas soodaree miliyoona 20 akka dipoozita goonee kaan kaafe kafallee firraa fedhutti mootummaa wajjin joint venture taanee mootummaa wajjin hojii kana eegallee jechuudha. Saniifis ragaan gaafa san geggeessaa fi dura taa'aan soodareetis ana ture kana fakkaataa jechuudha. Karaa kaaniin afaan Ingiliziiti, karaa kaaniin afaan Oromooti. Akka geggeessaa soodareettiin itti seenee jechuudha. Sanirratti seerri nuti tumannees kana fakkaataa. Nallee laayisensi maarreefu isin garsiisanii footokoopiidha. Bakka sheeriitiin isin geessuu deema. Suutattiin irra daddarbiraa dhiifama. Asirratti kunoo akkuma isin gartanitti maqaa keenya sadeenii jiraa jechuudha. Dinquu Iliyaas Kamer. Dinquu Iliyaas Kamer ammallee. Sheeriin keenyaas kana ture jechuudha. Wal qixa ture jechuudha asirratti. Wanni isin hubachiisuu barbaadu. Kanarraa hanganuma akka agartaniin barbaade. Sanbooda deebinee waggaa xiqqoo bubbulluu soodaree luus gootii negatiif keessa galtii jechuudhaan osoo nuti hin beekne obbo Dinquun haadha teenya haadha isaa Itiyyee Daansee fi leensaa nutti dabalee amma signicharri kuni feekiidha. Wanni kun bakka nuti hin jirre ta'ee jechuudha. Nutti dabalee sheerii keenyaa fi Iliyaas parsantii tokkotti gad deebisee asitti farramamee jechuudha. Kana የውዴታ ግዴታ gaafa dhufnee waan kana gaafannu akkana keessan jirtanii kajuu ta'ee jechuudha. Yeroo san keessatti rifannullee wanni takkallee wanni nuti godhuu dandeenyu waan hin jirreef ani karaa kiyyaan fudhadhee duba amma biyya sanitti illee ichi deebi'uu hin danda'u. Maaliin godhaa jennaan waan akka tuurii faajee. Tuurii jennaanis makiinota yaada gaarii jeetumaan fudhadhee nama durattis wal dhaabnee wal balaaleeffannee kaleessa obboleessa waliin jennee alagaan nu kofluurra jeetumaan himadhus akkaan immoo niin beeka koortii dhaqus akkaan immoo niin beeka rabbumaan fidee dubbii tana jeetiin tuurii kana seenee jechuudha. Tuuris seenaan waggaa xiqqoo tuurii hojjannee baatii 5 makiinaa haaree hojjanne kana makiinaa haaree fide kana gubaatii haga baatii 4 tokko hojjannee gibira duraa galchinee makiinaa 3 mootora bishaan itti naqan hagana dinqumaa wajjiniin jira. Itti naynaan waan akkanaatii deemaa jira jennaan haalli jiru sakuriitii fi sigaarii miti. Makiinota soodaree jala galchii laayisensii keekatti hojjettullee fidii xiqqoomee achi bahii jee gara Kanadaa saniin achi bahee waan gara Kanadaa achi bahee baatii takka Kanadaa taa'u ji'a tokko Kanadaa taa'u makiinaan takka qabamtee jaan maal taatee jennaan shufeeraatu wayiin balleessee qabamtee jaan V8 achiin as dhufee achi deemus umaa fiduu hin dandeenye. Makiinaa taan dhoysuu qabna jee toleen jeeni osuma tun tanatti jirtu makiinaa miliyoona 2
waa kafalu qabdan janqixaata makiinata na baasuuf almost miliyoona 3 jechuudha. Isuma yaadana kannee makiinata na baaftus hireen ammaan tanati biyya tan keessa dalaguudha. Security teetfis waan gaariin taane jecha ifraa dhifturra wayyaa jee tolee hin jee achi torbaan tokko dhaabbatee makiinaan tun akka mootummaan hin fudhanne Alamaayyoo katamaa haa baafatu jee V8 tan tolee hin jee dinquun qabeen nageesse achiin na farramsiisee hoggaa na farramsiisee Alamaayyoon bakka 4 ittiin kafalaa jee bakka takka kafalee makiinaa maqumatiyyaan ol baase makiinaan ammallee maquma kiyya jirti amma bakka itti isiin hidhamte irraa baate jechuudha. Tana idduu wal dhabbiin tiyyaa fi tadinquu addaan babal'achaa dhuftee addaan fagaachaa dhufne. Maaliin balleessee hoggaan jiru natti himu waan hundattuu jechuudha. Ogguu kana warri mootummaadhaa makiinaa barbaadanii makiinaas amma achi booda qabanii ani na kasasanii makiinaa V8 takkitti tanarraa inaasuu jira gamma kasasanii gaazexaa irra na baasanii firdi beetiin na dhiyeessan. Makiinaan tun magaakeetiin jirti siitu farramee baasee akkana jedhanii firdi beetii dura dhaabbadheetiin makiinaa tan achii wanni hin jee numaan farrameef waan tiyya taatee fi hogguu maallaqa firraa fixe maqaasaa jijjiirrata Alamaayyoo katamaa kana jennaan xabaqaatti bitadhee xabaqaa sanii 100 kafalee kaniin makiinaa haarayaas dhabe xabaqaa sanii 100 kafalee daanyaan hoggaa isaan dura dhaabbannee waan kana wal himannu ammallee ni yaadadha. ይህንን ለመረዳት ሰው መሆን ብቻ ነው የሚያስፈልገው። መኪናውንም አጥቶ 4 ዓመት በሌላ ሰው ተነቶ ይሄን ሰው መቅጣት ብሎ ፍርዲን ራካሴ የፈተ መኪናቴ ጀለዴ ጀመቹ ቀብደጄ ሞራሊን ነቱ ቀሜነን ኢሴቹ ህጉ ከና መኪኖታ ሶደሬ ሄስ ጅረኒፍ ግብርን ከፈለምኔ ጃኒ መኪና መቃክ የጅርቱፍ ኩነት ድፌ ጀቹ እንቁ ብረት ዳቄቲን ከደደ ያብለስከየ ወመድሩ ወጅኛን ላሊ ኢርቡ ሰላሊ መኪና ተናርካ ቀብዳ ስራ ፍለቹ እንደው ኒቤታቲሲ ቢየውን ዳርካ ቀብዳ ራከ ፈልየናን ኒዲዲየቹ አመተ ለመዳ ድፌ ከለመዳ ረት ከድፌ ማለኒኒ ሶል ወያዋ ድፌ አመታ አፍር ከነ አመት ሰዲ ከነ ድሮ ይቹ የውሃም መኪናሰን ቀበና የውሃም ማላ ከፈሉ ቀብዳ ጃን መኪና አፍረን ይሰብረ ይጅቱ ሰንጅቹ መኪናን ወርከ ከየንጅርቱ ነብራት ድመት ባጅራ መኪናው ቀበዳን ጂንጅቹ akka gogodhan beeku makiinaatti dhiisaniiti ani majala dhufan nibrata ati harkaa qabdu qabannaa jedhanii jechuudha. Osoo deemtuu dubbiin tana geessee san irratti makiinaa qabutti dhiisanii iddoo tana waan gogodhan beeku callisan amata waa hedduudhaaf. Dhiyeenya kana waggaa wanni soodaree kaatu baankii tiyya aggadanii gaafii lamaaf gaafatamtaa tokko kan makiinaati kan biraa ka soodareeti kan jedhu natti dhufee jechuudha. Jennaan anuu soodaree keessa hin jiru bahe makiinaanis akkana akkamitti akkana ta'uu danda'a jennaan kuni seeraa jechuudha. San dura dinquun gaafaaniin ani biyya tana dhufu bakka 3 irraa shillimaatiin naa kenname kalafaa. Tokko diree dhawa ani inchi tokko gurgurre irratti hin jaare kaan jimma miitira tokko gurgurre irratti hin jaare adaamaa cirracharran naqee xaxarii fidee simintoo fidee sibiila gimbiitti jaarradhee balbalatti godhadhee ogguunan jalqabu ka'u abbaa kiyyaatti fi obboleessa kiyyaa jeetiin fuudhee kala lama dibala malama jechuudha. Kakumaammoo mataa kiyyaa fi irra jaarradhe jee walumaan gibbiitti jaaree naanneessee jechuudha. Hoggaan itti jaaree naara qaqqabee jechuudha. Naara qaqqabnaaniin hiriyoota isaa lama dubbisee jechuudha nama isaa walitti dhiyaatanii. Nama biraatis